yoo duuba deebinee waa baay'ee ilaalle waan kaleessa namni ilaalle boru garamitti akka deemu beekuu hin danda'u. Garuu yakka walirratti rakkaa'uudhaan cubbuu walirratti lakkaa'uudhaan xurii walirratti lakkaa'uudhaan karaa fagoo deemuu hin dandeenye. Namni hunduu kan baruu qabu warri qabsoo uummata kanaa saba kanaa gaggeessaa turre gaggeessaa jiru hoggansa hanga taanetti badii baay'ee balleessinee jirra. Dogoggora baay'ee uumnee jirra. Hin uumamas hin ta'a. Badiirraa namni qulqulluu ta'u dogoggorarraa namni qulqulluu ta'u hin jiraatu yoomiyyuu. Xurii sana lakkaa'uutiin olitti waan egereef waan boruu sana ilaaluutu faayidaa qaba. Namni duuba deebi'ee waa hundaan kaleessa ilaaluu duwwaadhaan waan boruu arguu hin danda'u waan ta'eef. An keessummoota keenya asitti argaman yeroo waliin haasofnu ajandaa siyaasaa gurguddaa baay'ee kaasnee yeroo fudhannee baay'ee waliin hin haasofne. Garuu waanuma onnee keenya keessaa fi laphee keenya keessa jiruun laphee walitti haasofne. Isatu durse waan ta'eef isatus yeroo keenya fudhateef badaa yeroo bal'aan nu gidduu keenyatti hin uumamne. Waliin haasofnee walii gallee sadarkaa amma isin nu argitan kanarratti argamuu keenyaaf. Maaliif kan nuti dubbannu ol sammuu keenya keessaa onnee keenya keessaa waan nuti qabnu waan jiruuf. Har'a namoonni gurguddaan asitti argitan kun akka dhuunfaa kootti kabaja guddaan qabaafi ani. Ulfina guddaan qabaaf jajuuf miti. Hammamaa balleessan hammamaa toshan arriin obbo Leencoo irratti agar Dr. Diimaa irratti agar warra kana irratti agar warra umurii dargaggummaa isaanii ijoollummaa isaanii dulluma isaanii jireenya mataa isaaniif jedhanii arriitti baasan miti. Maaluu haa godhan maaluu haa toshani maaluu haa balleessan yoo jireenya dhuunfaa isaaniidhaaf ta'e namoonni asitti argitan kun maatii isaanii jiruu isaanii jireenya gaarii jiraachisuudhaaf otuu ta'e iddoo kamittuu warra hojjetanii dorgomanii jiraachuu danda'an. Anaaf etuu isaan natti nimiin wanti naa galu saba kanaaf jecha gatii guddaa kaffalanii jiru. Sabni kun ulfina akka uffatu saba kana dura bu'anii itti bututanii jiru. Hammamu wanti isaa yaadan galma gahulli haa dhabu haa baatu qabsoon darbaa darbii dhalootarraa dhalootatti darba. Yoo xinnaate nuti warri har'a Oromoo dura buunee hooggannuuf qabsoodhaaf nu kakaasanii yoo xinnaate. Akka nuti of bar sabaaf yaadu of dur saba ofiif yaaduun yoo xinnaate karaa nutti agarsiisanii jiru. Yoo xinnaate rafnee irra soo ta'e nu dammaqsanii jiru. Gatii guddaadha kun. Sanaafan ulfina qabaaf kabaja guddaan qabaafi kanan jedhe. Maaliif qabsoo Oromoo keessatti kana duras deddeebiseen akkuman haasa'aa ture torban tokko miti waggaa tokko miti guyyaa tokko kabajaaf qabsoo saba kanaaf jecha namni gatii kaffale kabaja argachuu qaba ulfina argachuu qaba. Nama dhuunfaa kabajuuf miti kun ulfina nama dhuunfaadhaaf osoo hin ta'in hojiin nama keenyaa saba keenyaa guddachuu kan danda'u lubbuu horachuu kan danda'u yoo nuti kabaja walii qabaan warra saba kanaaf gumaacheef gatii yoo laan kabajaaf ulfina yoo laan achi qabsoon cimuu hin danda'u guddachuu hin danda'u. Nama sabaaf hojjete nama sabaaf gumaache nama sabaaf biyyaaf dhama'e
beekamtii laachuun barbaachisaadha. Umurii qabsoo kan guddisiisa waan ta'eedhaaf namni namaaf kabaja hin qabne warri waliif kabajaaf ulfina hin qabne yoomiyyuu ulfina argachuu hin danda'u, ulfina qabaachuu hin danda'u, kabaja qabaachuu hin danda'u. Warra kabajaaf ulfina walii qabutu yeroo hunda yoon ani har'a obbo Leencoon kabajne ulfina laannee boru kabajamuu hin danda'an. Warri biyya kanaaf saba kanaaf qabsaa'an kaffaltii addaan qaban. Kaffaltiin isaanii maali? Ulfinuma kana, kabajuma kana. Ulfaadhaa waan nu hojjettaniif, waan nu dhamaataniif waan ta'eef nuuf nu barbaachisaa. Namni eessas haa ta'u eessa saba kanaaf jedhee dhama'e seenaa fuuldurattis yoomiyyuu kabaja ulfina argachuu qaba, qabaachuu qaba. Sana yoo jennu warra nuti hin dogoggorre, warra badii wayituun uumne taaneef miti. Etuma balleessinu, etuma dogoggorru, etuma badiis hojjennu sanuma keessatti barachaamu waan gaarii hojjenna, waan gaariitti baana waan ta'eef. Kanaaf nan ulfinan qabaa fi jara kanaaf kanan jedhe waan har'a nu bira jiraniif itoo hin ta'in warri har'a nu bira hin jirres garuu immoo saba kanaaf gumaachan kabaja guddaa argachuu qaban baay'eetu jira, kumaatamatu jira. Isaanuma waliin kabaja guddaa qabnaa fi kan jedhu.